Arabaa daangaan baay'ee irratti ta'uuf immoo waan dandeenyuun waan qabnuun waan jiru hundumaan irratti hojjannaa isin duukaa jirraa hanga dhumaatitti mucayyoo keessanillee yoo fayyaa waaqayyo isinii galchi ilmoo keessan yoo immoo waaqayyo immoo akka fedhe godha akka fedha isaanus immoo ilmoo keessanii akka ilmoo keessaniititti sa'aatii isin barbaachisetti isin bira jirraa asinitti dhaga'amina ulfaadhaa eebbifamaa waaqayyo abbaa dhugaati dhugaan har'as borus mo'aadha waaqayyo waan tokko isin haa dhageessisuun jedhaa ulfaadhaa galatooma. Namoonni dubbata yoo jiraattan irraan kana namoonni dubbachuu barbaadda yoo jiraattan dubbadha. Siifu abbaa abdi xumuranii bakka. Obboleewwan koo bakka isin bu'eetanii naanii irraa kaasee hundi keessa artisti tufaa akkasuma warri sirra jirtan guutuun keessan iyyuu bakka isin bu'eetanii isinii galee amaanaa kana kanan fuudhee kun diqqoo uffata seetanii uffata kennameef hin jedhina uffataa miti amaanaadha kun nama hiika isaa beekuuf amaanaa jabaa maatiin ilmoon jira jalaa baddee du'aansiis jiraansiis dhabamedha. Kanaaf amaanaa jalaa dabarsee isinittan kennaa. Amaanaa jalaa dabarseen isinitti kennaa. Galatooma ulfaadhaa. Amma dubbachuu danda'an jiru. Inshaallah booddee deebi'ee laayivii seenaa. Ammaaf yeroo gaarii qabaadhaa. Hunduma keessanii isinin jaalladhaa. Jecha nama qofa dubbadheen Mubaarak amma daandiirra waan jiruuf egassi kee arginaani isaan amma yaa ulfaatanii ulfina qabanii nama ulfina namaa beeku nama gatii jabaa beekutu ulfina akkasii hamilee akkasii namaa ta'a. Wanti ati gootu hundi gaarummaadha. Hundi keessan keetoron argaara maatiin kunis argaara. Waa'ee maatii kanaa beektee keessa keenya baay'ee miidhee yaada qalbii keenya baay'ee miidhee hamileetu nu cabee baay'ee dhugaa wanta kana nagaddisiise tokko illee hin jiru. Guyyaadhaa guyyaatti yoo waan isaan ilaallu namatti ulfaata. Wanti imaanaa isaanii kan galmaan ga'u hunduma keenya dhugaadha. Haqa keenya haqa obboleettii keenyatti isin ulfina argadhaa. Nama akkasitti halkanii guyyaa sa'aatii 8 ture dheengadda gatsirraa Mubaarak sa'a 8 walfaana sa'a 3 caala dandeen ta'u kabara wayyaanee hireennatii wayyaanee cinaacha bitaa kun argute walfaana sa'a 3 dandeen ta'u yookaan dhaabachaa yookaan taatan ture dhugaa dubbachuudhaan inni garuu sa'a 8 ta'ee bariis akkasuma kuni namummaatu hiikaa namummaati. Namni namummaa qabee dhugaan sabaaf quuqamu nama akkanaati. Waanuma kana irratti immoo faallaa kana namoota gastii banatanii gaggaragalchanii irratti haasaan baay'een arge. Dhugaa dubbachuudhaaf. Galteen akkanaa mana isaaniitti galuu danda'a, ilmoo isaaniitti galuu danda'a. Nama obboleettii baddeef sagalee ta'e suuraa gaggaragalchanii illee itti duulan nama kana dhaggeeffadhaa warra jala hirtan. Maatii harmeef abbaa akkasii ta'an jala baay'iseen kabadde obboleettiin teenya rakkoo guddaa irratti kufte duute jiraattee ishii kan hin beekne maa sagalee ta'ee Mubaarak irratti duullabees gadi garagalchanii irratti haasaa turanii ufitti aareen kalee waasaappiin barreessee fiira fedhiise. Amma immoo maatiin kun jiraattus duutus aga humna keenya waliin dhaabatte sagalee taate obboleessa keenya nu jiraadhuun nama beekutu jedha. Oromummaa dhugaa oromummaa gochaan isin bira jira. An Oromoodha jechuunii kan qabu gochaan sagalee saba ofii ta'udha. Rakkina nama ofii oolchuudha. Hiikkan oromummaa kanaani. Mubaarak yoomiyyuu namarraa waa eegee waan hojjetu. Seenatu nama galateeffata nama namaaf waa hojjetu sabaaf waa hojjetu waan taateef ulfaadhaa isiniin jedha hanga dhumaatti nuti miti waaqatu barbaada akka obboleettii keenya. Jabaan waaqa dabaan nama daba namaatiin dhugaa fayyin ishii dhokateen badu isin waliin jirra nu jajjabeessi yoomiyyuu nama jabaa duwwa rabbii guddaa jira nama dabaan immoo akkasi duwwa deemu kanatti milkaa'uu hin danda'u haqniif sagaleen obboleettii keenya lafatti hin badini isin maatiin kuni gatii nama jabaa kanaa beektanii akkasittiin hamilee ta'uufin keessan qofti kabaja nu biraa qabdan ulfina guddaa Oromoo bal'aa biraa qabdan fakkeenyummaa guddaa qabdan nama jabaa ofii akkasitti jabeessaa odoo miira gaddaa keessa jirtan dhugumatti qorqalbii warra Mubaarak suuraa garagalchanii nutti taphachaa turaniitiif
baay'ee deebii gahaadha jechuu barbaada. Afaan miidiyaa kun waan baay'ee beeka waan ta'eef gantuu waraabbattee waa baay'ee nama gooti waan taateef baay'een dubbaddu isin ulfaadha. Inni kaawwa mataa isaatiif waan namaaf sagalee ta'uuf qaba. Waan nama rakkateef sagalee ta'uuf qaba. Akkanaan miti namni namaaf sagalee ka ta'u. Waan rakkina nama baay'ee oolchus sagalee namaaf ta'u namarraa kabaja argachuuf miti. Inni guddaan seenaa galateeffata, dhugaa galateeffata, waan namaa godha san keessa Rabbi namaaf godha. Hundi keenya akka itti jirru bakki jirru ulfaata ta'uu mala. Garuu achuma keessa isaanii namaaf sagalee ta'uun obboleetti dabar. Sanuu dubartii achitti badde. Duutee dhabamtee ishiin beekneef nama sagalee ta'etti namni duulee keessattuu namooma hin qabu hiikaan qabu. Isin hunduu ulfaadhaa galatoomaa jechuun ni barbaada. Galatoomaa kana guddaatu sii barbaada. Addaan kuteera natti fakkaata. Akkasuma beekna nu yaadu bakka jirtutti nagaa eeguuti akkasitti jabaadhaafi mucayyoon akka argamtu namni hundinuu profaayilii godhadhaatii footoo isii feesbuukaaf miidiyaa qabdan hundarratti bittinneessatii. Hayyeeka seetii bilbilamee sin cinqaa jira. Nus sagantaa adda addaa qabna. Maatiin kun wanni jarri nurra barbaadanu sagaleedha. Hundi keenya yoo bakka jiru sagalee haa taanuufi. Warra jala teessanii koppii liinkii taaptaappii sheerii godhaa bultanii ooltanu galatooma ammas itti fufna. Yoo Rabbi jedhee bor waan tokko ni dhageenya haga boritti nagaan jiraadha. Dhuftanii namoonni 2,400 as taatuftanii ulfaadha.